PP'n hojiin isii diigumsa. Hojiin isii Oromoo fi Oromoo gidduutti ajandaa uumuu. Amma wanni isaan waan badoo dachaasul kaasanii afarsaniif shawaa fi wallagga waliin naquu barbaadanii. Uummanni Oromoo garuu kana dur beekee bira kutee. Badoo dachaasii fi jaarraa abbaa gadaatii fi rabbi rahmataa godhuu fi matoonni hayyoonni nu dura dabre kun maali wanni isaan walii qabe Oromummaa. Arra Oromummaa santu badu jira jechuudha. Oromummaa dheengadda isaan san walii qabdi santu badu jira jechuudha. Waan abbaan keessi kannee utiifachuu hin dandeenye. Ilma mililikii kenniteeti ilmi mililikii kunoo seenaa mililikii irra babal'isu jira. Badoo dachaas gaafa Finfinneedha. Harargee dhaqu sirna mililik baqa dhaqee bara. Har'a Finfinnee teessee oggii badoo dachaas yaadoddu siidaa mililik jala teessee seenaa mililik jala teessee ilma mililikii faa oggii faarsaa qabsaa'ota Oromoo walirra kaasuu barbaaddu kan asitti hin dhiifnu jechuudha. Akka jallate dirrii sun sirriidha dhalootaaf sirriidha. Yeroo sanitti du'atana himuudha moo callisuutu nama fayyada jedhanii xiinxaluun barbaachisaadha. Leencoolotaa meebii jechi kun ka isaa dhumaa ta'uu malchiisa. Namni kun afaan qabrii jira ammaa booda deemuu malchiisa. Kanaa booda dho'isee wanni na fayyaddu hin jirtu jee himee deemuu malchiisa. Ajandumaaf jaammalee leencoolotaa akka jaarraa abbaa gadaa waan kana hin dalagin warri bira jiruus warri seenaa beekuus wanti himaa ture. Jaarraa abbaa gadaa afaan isaatii himaa ture osoo lubbuun keessi jirtu. Waan haaree haa kun. Mee viidiyoo ma jaarraa deem dhageeffadhu. Barruun amma barrooyite tunii fi jechi jaarraa sun wal dhabe an biraa hin jiru je. Leencoolotaatis jaarraan nu biraa hin jiru je. Oke kana ol maal bare jaarraa nu gaafa lubbuun jiru sitti hime. Jaarraa nu gaafa lubbuun jiru sitti hime. Mee ati har'a dhugaan baate dhugaan maal abbaa keenyaa baate dhugaan abbaa keenyaa kan baatu har'aa miti gaafa manni inni qabsaaweef waan inni qabsaaweef san guututti harkatti dhugaan abbaa keenyaa baate. Akka dhugaan isaa baatuuf hin qabsoo inni jaarraan akka dhugaan sabaa baatuuf qabsaaweef. Duraanis wallaaltutu makka keetii kagarta arra hayyoota siiduu kanarra qabsaa'u kanumaatu jaarrarra qabsaa'u ture gaafasiis. Eelee sibiilaa eeluma sibiilaa ta'amma gartee akka finiintee jaawar xiqqeessitee marroo xiqqeessitee taayyee xiqqeessitee sheekaa butaa xiqqeessitee nama sagalee isaanii ta'uu hunda xiqqeessitu tan. Tanuma ta gaafasiis jaarraa dhaga'uu diddee Oromoo waliin fixuu turte tanuma akka teetii tan tanuma amma jirtu tan exactly. Baharootumsaa nama jeese leencoolotaa nuu himee wayii kunis badoo dachaasiif lola kunis leencoolotaatiin lola kunis gartee jaarraa abbaa gadaa hayni kee bahee maarreen kee bahee maal beektaa akka jaarraa abbaa gadaa kabaasu bar bilisummaa Oromooti dhugaa jaarraa abbaa gadaa kabaasu bilisummaa Oromooti malee namni kitaabaan dhugaa jaarraa abbaa gadaa baasu kushaasha akka garan qabne. Kan inni wareegameef kan inni du'eef gartee dhugaa keetiif malee kan inni gaarabbeef kan nadhii gammadaa dhabameef dhugaa keetiif malee kan namni kitaaba katabee gartee dhugaan jaarraa abbaa gadaa baate wayi dhugaan maarree baate. Siyaasaa keessatti wareegamni ni jira. Oromoon qofti walii wareegne Tigree wal wareegde Shaabiyaa wal dhabamsiifte sigalee Tigree wal dhabamsiifte dhufte namni hokkerra wal taa'ee abaluu eessi jira Maammatee eessi jira Umar eessi jira Umarreen eessi jira jee wal qiyaama wal kaa'u keenyuma kana. Ameerikaan Maartin Luuzer King ajjeesanii mucaa maraataa tokko fuudhaniitu akka Hacaaluu ajjeesanii xilee daabboo bitachuu karaa deemu qabanii bar xileen qubaa'uun qabu boomaana qabdan daabboon bitadhaa hula maskoonni na dura cufamaa rabbii jaa hooskin na dura cufamti ganna dhiisaa daabboon bitachuu deema zoon lakkii Hacaaluu jeefte awaan daabboo bitachuuf hin gabbee akkasitti gartee kanuma Ameerikaa haashiisha tokko bitachuu karaarra deemu kanaan Maartin Luuzer King ajjeese jedhaniitu wal darbanii kanaa jeefi kanadii ajjeese jedhaniitu wal darbanii jechuudha waan siyaasaa keessa badee siyaasaaf dhiisanii jechuudha. Angaafiin isinirraa qabaa'u. Leencoolotaatii fi jaarraa abbaa gadaa wal lolanii cubbullee walitti dalagan waan gaarii nuu kaayanii jechuudha. Dardarummaa isaaniitiin gaafa humna qaban gaafa dardaraa gaafa akka dhiiratti utaalanii gartee wanna ta'uu danda'an leencoolotaatii fi jaarraa abbaa gadaa waan ajaa'ibaa nuu kaayanii kutan. Jaarraa abbaa gadaa tiifi elemoo qilxuufaan akkaataatti diina falmannee qawwee dhooyne diina firraa dhoorkinu dhawanii nu garsiisanii jechuudha. Leencoolotaatii taa'ee barumsa qabuun itti qophaa'ee Oromiyaa waan jaamtu tana chaartara keessa naqee Oromiyaa waan jaamtu tana harkisiisee jechuudha. Jaalattee jibbitee nama siyaasaa tokko waan takka qofarraa buufatta. Nama siyaasaa tokko waan takka irraa buufatta. Jaarraa abbaa gadaa waan takka irraa buufatta. Waan dhibba tokko irraa buusuu hin dandeessu jechuudha ilma namaatti. Leencoolotaa waan takka irraa buufatta. Waan dhibba meeqarra waan tolchimoo waan balleessee turre guddaadha. Oromiyaa waan jaamtu afaan Oromoo kajaamu kana qubee Oromoo tana irratti hin barattu kana jara ati arra kaan arrabsitee kaan gabbuusuu barbaaddu kana hattu nuti eenyu akkasi erge beeyna. Arraa Abiyyi Ahmad yeroo hunda uggii afaan Oromoo haasa'u warra Hayilee Fidaa nyaate warra Hayilee Fidaa ajjeese jaasii gale wanni inni haasa'u tan madaa Oromoo tuttuquudhaaf arra kan isin erge isa qushaashtota yoom takkaa jaarraa abbaa gadaatii yaaddanii beeytan yoom takkaa leencoolotaatii hadooddanii beeytan yoom takkaa baharoo hadooddanii beeytan badoo dachaasee hadooddanii beeytan
qoshashtoota kijibdu barjarri kun osoon gartee sirna sanjala taa'ee akka ati arra kaareen afaan bantu kanatti akka ati kondomineemiin afaan bantu kanatti osoon kondomineemii fi kaareen taane gartee addunyaa tana guutuu isaanii wajjii hoogganii ashkarakkaruu danda'uuti abadan sirna gartee haadha abbaa kiyya buqqisu godaansisu sigale gudeedu Oromoo fi Oromiyaa akka namatti ilaalle jalatti bulu jaaniiti bargaara seenan jirri sun ati bara irra sirna mililik sirra faarsu mililik dheengadda jaarraa abbaa gadaa dura dhaabbachuu ture kalleen coolotaa dura dhaabbachuu ture kan badhoo dachaas abadan jee dura dhaabbachuu ture kan baaroon dura dhaabbachuu ture qaallicha mililik sii faarsu sanarra bar isa jala galtee abbichuu kiyya jechuu jirta achi teessee abbaa si haadha orkul akka waan qabsoo Oromooti yaaddoytu akka waan dhugaa jaarraa abbaa gadaati yaaddoytu akka waan dhugaa gartee hayyoota dhumatee yaaddoytu kijiba as gubbaa deemtee albahu jirta jechuudha kanani beeyna bakka ajandaan irraa ka'e ajandaa matoo hayaa ukkaamsuu fi kana kaasanii jechuudha maaliif yeroo tana kaasuun barbaachise maaliif ammatti gartee kaasuu maaliif barbaachise sigale mee maaliif barbaachise naayiwe mee maal nu fayyada haya dhugaan jaarraa abbaa gadaa maal nu fayyada mee naayim rabbi rahmataa godhuuf jannatu firdoosin isaa kananiisu baarootum saatis du'e hagga danda'u saba saatii tattaafate biyyoon itti haasalfattu sigale jarri kun gaafa dardarummaa isaanii haga danda'anitti siyaasaa keessa shirri ni jira mina ina qarfaafaa noo indee bannaan hay siyaasaa keessa shirri ni jira shira sani kan walirra dalage ummanni hay siyyaa abraatiif mallas zeenaawi kam wal godhan hayyoonni tikroota gurguddaan mallas zeenaaw dura gaara seene maal ta'e jabaa fi isaayyaas afwarqii kam wal godhan waan mallas irraa harkatan tikraa irraa harkatanii jechuudha tikraa isanitti obsanii jechuudha waan isaayyaas dalage eeltiraa san irraa harkatanii jechuudha eeltiraa sanitti obsanii jechuudha waan leencoolota dalage oromiyaa irraa harkanne oromiyaa tanatti gartee hin obsitu oromiyaa tanan filattu oromiyaa tanan jabeeffattu ilma mililikka gartee dur leencoo fi jaarraan hundi dura dhaabbachuu turan ka arra dhufee gartee tokkummaa kee diigu gosaan si diigu gandaan si diigu hayyoota kee xiqqeessu sigale bar qaallichuma dur jarirra wallolu dura dhaabbachuu turan san ati wajji dhaabbachuu jirta bar faallaa jara kanaatu si dhaabbachuu jira bar sigale jaarraa abbaa gadaa irra milik jala dhaabbatee harka ni dhawaa osoo jiraate leencoolota bara malubbuun jira takka isa beete mangistii dhaabbatee mililik jala dhaabbatee harka dhawu rabbiin agarsiifna gaafa masaraan mililik eebbifamtee sheekka abbuu taa'undi abbo mililik harka bannee simannu inni jaawarii wajji aanolee oolee jechuudha hujii mililik san balaaleeffachuuf itti oolee jechuudha gaafa dardarummaa sallee gartee Oromoof Oromiyaa ijaaree jechuudha afaan Oromoo kana haga baatii jaha biyya bulchanitti fuudhee qubee afaan Oromoo tan arra gartee naafi ati itti wal arrabsinu tana fuudhanii gartee sirna barnootaa keessa galchanii jechuudha arra barsantu diigamu jira bar arra Oromiyaatu daangaan saamamu jira bar bara isaanii jarri kana dalage bara fi gartee humna qaban akka keeti akka ati arra utaaltee bilziqinnaa faarsitu kanatti utaaluu danda'an utaalanii Oromiyaa ijaaranii jechuudha mee ati maal goote wadala si jalatti osoon ati arkitu haatee si duratti jeesanii bara obboleettii ta'e si dura gudeetu jiranii bara matoo hayaan bar jaartii ta'e si dura mee ati maal godhu jirta bee amma afaanumaan qaba jettee dubbata wuubi anif an jara kanaa homachuu qaanfadheetiin usu jira bara isaan faarsuu yoo taate malee hayyoota keenya beetota keenya ka dur homachuu qaanfadhee maaliif namni ilma jechuun ka abbaa dabree argamu nuti isaan dabrinee argamne isaanii gad osoo bar osoo naafi ati tattaa'u jirruuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa jennee osoo qoma dhawannuuti harariin si buqqisu jirti bar adareentu kijibdu osoo ilmaan waaquu guutu jettu osoo malee si buqqisu jirti bar si iyyisiisu jirti bilziqinnaan bar ganda kee kan ati irra dhalatteerra si buqqiftee obboleettii ta'e si dura dha'u jirti bar mee maal goote ati naayim mee Oromoof maal gumaachiteeti jara kana homattame naayim ga'een tee maali isaan jara kanarra caaltime waan jarri kun fidee si kenneewu dardarummaa isaanii keessa si kenneewu ati gannayxeeti gartee heektaaraa fi kondomineemiin sigale piipii faarsuu jirta ilma mililik faarsuu jirta sigale ilma mililik faarsuu jirta mililik kana dura dhaabbachuu gaara seenee bar jaarraa sigale way jaarraa numa jaalatta maasha Allah yaa boo jaalalti jaarraa jara fitte jaarraan
watar keessa gartee arraangoo qabdaami mootummaan keetiimi mootummaan keessanii mi sheekoti manzara arra jaarraa maasha Allah jechaa poosti gooti jaarraa watar keessa muka keessatti nama keessaa baasanii wataritti awwaallaa jira mee bakkuma calii calanqoo dhaammate gaafaan du'e calii calanqoo na awwaalaa jedhe meechumatti awwaalisiin nama baasichitti awwaalimi aangoo qabdaami ilma keetii biyya bulchaami mootummaa keessanii biyya hoogganaami sigala mootummaa ilma abbaa gadaa biyya hoogganaami mee beenu mee jaarraachi baasi calii calanqoo sanitti awwaali sigala ilmi mililik dhufee mililik arrabsita abbaa kiyya jee yoo inni hudduu sirraan jedhin kijibdu arra warri jaarraa abbaa gadaa buqa'u jira dhumu jira mee sagalee ta'eef warri badoo dachaas goota badoo dachaas akkanaa jettee lafarratti gangalchuu jirtaami badoo dachaas goota dhiira dhugaati onnatee osoo waan fedhe godhuu danda'u namichi hangasii kan yuunivarsiitii qaraasisu yeroo sanitti yuunivarsiitii qaraasisu jechuun sigalee barumsi Itoophiyaa kwaalitii ture nama addunyaa kana bulchuu jechuudha sigalee osoon barumsa akkasii qabuuti deemee gaara seene sigalee abadan gartee lammii tiyyan gurguruu bineensaa wajji taa'ee lammii tiyyan qoqoru jee osoo poozishina fedhe arraati kan poozishina hin qabne bar sigalee liqiidhaan kondominiyeemii buraayyuu fi maalitti dachiisii kennina jettee PP liqiin si dalaysiisu jirti bar yaalma liqii sigalee liqiin si dalaysiisu jirti bar abdiidhaan beektaa akkasii mee ati maal keessa jiraattee jara kana komachuu dandeessa mee naami mee maal keessa jiraatte bu'aan ati buuftee maali naami osoo ati jirtu Oromiyaan si bira saamamu jirti osoo ati jirtuuti obboleettiin teessu dura gudeedamu jirti mee ati dhiiraa jetteetu mamma nama komatta akkuma kiyya kanatti afaan hin qabattu sigale akkuma kiyya kanatti barkan gartee Oromoo buqqisanii bakka birootti PP'n oofu jirtu dhaabbate jeeqa harreetti afaan bana wadalli guddaan kun yoo afaanii namni isarra qabu jiru way biyya jijjiirre way biyya jaaru jira biitti bar namaa wajji nama biitti namaa wajji biyya taatii bar sigale so saniifuu ilmaan Oromoo gartee dogoggoraan manguddoo komachuu jirtan gowwaan ilmi gowwaan kaabbaa fi arrabsuu jette Oromoo leencolota beekuu wallaalu Oromiyaa tana namni chaartara naqee Oromiyaa arra jirtu tana haguma jirtu tana namni saraare isaa jirtu daanga Oromiyaa inni saraare isini kenne tiifachuu dadhabdanii Oromiyaa namni isin irraa fudhatee jechuudha farakataan Soomalee fudhata farakataan Adaree fudhata farakataan Isaa fudhata Dirreedhaa warraan sigale Baalirraan Muyyaalirraan Walloo kuunoo ichiin Amaarri gadoo fudhata aseeroo jarri qabrii baanii sii lolanii mee maleen joolotaa nyaataa fudhatee deemuu ni danda'a nyaata ulfaatu qawwee fi wanti sii baadhatee gaara keessa sii deemuu dhiisa jarri xurree sii kaa'e mee falmadhuu nama ta'e isaanuma kanaa gammachiisa biitti toltee biitti kana taate arra biyya bulchuu jirra ergadhu gataan keetii jee OPDO'n qaalichi Taaddalaa Gammadaa jaamusudii fi qamarii fi Taaddalaa Gammadaa beek OPDO Mukhtaar Kadii beekan OPDO arraasitti hin fakkaatu gaa warruma girrisaa amma qabsoon dhufe kana gaafa jaawarfaanidhaa jiran san isini fayyadamuu jecha qabsaa'ota gootan malee takka beeyna nuti OPDO dha cuftisi teedii afroo faalaali artii ummata isaatiif sagalee ta'e arra miliyoona 30 seenu jira wanti isaatu sigala gaafa wayyaaneetii dura dhaabbateetuma mormuu ture arraas dura dhaabbateetuma mormuu jira jechuudha kaayyoo warra isaanii takka galman geenyee fi artii ummata jechuun kana ergadhu gadaan keetii shere haraqee afaan haraqee hunda arra gartee leencoolota irratti yaada kennatti leencoolota bar nama barumsalleedhaan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessa gartee Ameerikaa dhufee gaddeebi'ee dikee san keessa deemuu ture saba kanaaf jecha sigale anarraa eegali namni hundi shira walirra dalayna sigale bakka san siitti aanu barbaada jaarrarraayis bakka san akkamittiin fudhadha jee shirarra yaadu barbaada jaarraan shiratti yaadee firraa dhorku qaba lammaa magarsaatii fi daabloos akka wal godhan osuma laaltee arkitu osoo waan ammaa deemu laaltee arkitu waan dabree jecha sigale waan dabree jecha jala dabruu barbaada atummaan jala dabri malee Oromoon jala dabartu jirtu haga nuti jirru PP'n ajandaa afaan dho'ifattee ummata keenya keessa gartee hin ooftu jechuudha arra warri waan kana akka gaariitti hafarsu jiru guutuu jala deemeetiin laalee jechuudha peejii eenyuutu waan kana akka gaariitti halkanii guyyaa farshoo fi jimaa quufee katabu jiraa jala deemeetiin laalee PP bilziqinnaa warra gartee bilisoomne jiru jechuudha nuti imma
warra bilisoomee wajjin gaddeebinee ummanni Oromoo guutuun warri na dhageessanii warra bilisoomee wajji gaddeebinee hoggii gartee ummata diinuu qabnu jedhu. PP'n hojiin isii diigumsa. Hojiin isii Oromoo fi Oromoo gidduutti ajandaa uumuudha. Amma wanni isaan waan badhoo dachaa sol kaasanii afarsaniif Shawaa fi Wallagga waliin naquu barbaadaniiti. Ummanni Oromoo garuu kana dur beekee bira kutee. Sigalee. Badhoo dachaasii fi gartee jaarraa abbaa gadaatii fi Rabbi rahmataa godhuu fi ummatoonni hayyoonni nu dura dabre kun sigalee. Maali wanni isaan walii qabe Oromummaa arra Oromummaa san tubatu jira. Oromummaa dheengadde isaan san walii qabde san tubatu jira. San tubatu jira. Waan abbaan keessi kanneen utiifachuu hin dandeenye. Ilma Minilikii kenniteeti ilmi Minilik kun seenaa Minilik irra babal'isu jira. Badhoo dachaas gaafa Finfinneedhaa gartee ka'ee Harargee dhaqu sirna Minilik baqara qeebar. Arra Finfinnee teessee oggii badhoo dachaas yaadoddu Finfinnee siidaa Minilik jala teessee seenaa Minilik jala teessee ilma Minilikii faa oggii faarsaa qabsaa'ota Oromoo walirra kaasuu barbaaddu tana sitti hin dhiifnu jechuudha. Tana sitti hin dhiifnu abadan. Akka jallate dirrii sun sirriidha dhalootaaf sirriidha. Hayni gaafa diriiruu qabuu fi gaafa jallachuu qabuu jira jechuudha siyaasa keessa. Yeroo sanitti du'a tana himuudha moo callisuutu nama fayyada jedhanii xiinxaluun barbaachisaadha. Hacaaluu Hundeessaa tokko tokkoon keenya bara siistama inni itti du'e namoonni beekaa bara. Maaliif callisu jira? Amma himtuu maal fayyadaa? Isaa lubbuun kute waan inni rakkute san yoo sanirratti xiyyeeffatte moo yoo teessee gartee du'a isaa himaa oolterra bu'aa qabaa jetteeti tirfii fi bu'aa wal maddii qabdee laalte har'aan tirfii qabutti gortaa jiru. Leencoolotaa meebii jechi kun ka isaa dhumaa ta'uu malchiisa. Namni kun afaan qabrii jira ammaa booda deemuu malchiisa. Kanaa booda dhoo'isee wanni na fayyaddu hin jirtu jee himee deemuu malchiisa. Isinumaatu ajandumaaf jaammalee leencoolotaa akka jaarraa abbaa gadaa waan kana hin dalagin Rabbi rahmataa godhuu fi warri bira jiruus warri seenaa beekuus wanti himaa ture. Jaarraa abbaa gadaa afaan isaatii himaa ture osoo lubbuun keessa jirtu. Waan haaraa kun mee viidiyoo majaarraa deem dhageeffatu. Barruun amma barrooyite tunii fi jechi jaarraa sun wal dhabe an biraa hin jiruu je. Leencoolotaatis jaarraan nu biraa hin jiruu je. Okay kanaa ol maal bare jaarraa nu gaafa lubbuun jiru sitti hime. Jaarraa nu gaafa lubbuun jiru sitti hime. Mee ati har'a dhugaan baate dhugaan maal abbaa keenyaa baate dhugaan abbaa keenyaa kan baatu arraa miti gaafa ummanni inni qabsaaweef waan inni qabsaaweef san guututti harkatti dhugaan abbaa keenyaa baate. Akka dhugaan isaa baatuuf hin qabsoo inni jaarraan akka dhugaan sabaa qabsu baatuuf qabsaa'e. Duraanis wallaaltutu makka keetii agartaa arra hayyoota siiduu kanarra qabsaa'u kan. Sigale kanumaatu jaarrarra qabsaa'u ture gaafasiis. Sigale eelee sibiilaa ta xiqquma ibiddaan tuquu afattu sigale. Achi booda finiinatti maltu eeluma sibiilaa ta amma gartee akka finiintee jaawar xiqqeessitee marroo xiqqeessitee taayyee xiqqeessitee sheekaa guutaa xiqqeessitee nama sagalee isaanii ta'uu hunda xiqqeessitu sana tanuma ta gaafasiis jaarraa dhaga'uu diddee sigale. Oromoo waliin fixuu turte tanuma akka teetii tanuma amma jirtu tan exactly. Sadiifuu Oromoon qulqulluun Oromoonni kiyya seenaan tun ammatti gartee bu'aa isii caalaa kasaaraa isii turre wayii. Sagalee gartee matuu hayaa tana dhooyisuudhaaf daabloos sheeyxaantichi wanni layni inni hin buune hin jiru wanni inni hin goone hin jiru. Oromoo wal dhabuun Oromoo wal diiguun Oromoo wal loluun kan fayyaddu Oromoo osoo hin taane daabloos. Daabloos maqaa biyyi moggaafate kan. Sheeyxaanticha gartee wallaala akka isaatiin if naanneessee hayyuu lagatu kan. Daabloos gartee Oromiyaa diigaa gartee Itoophiyaa sirna dursan gadhaabu jiru kanaa. An oggii teetii afroo faarsaadhaa. Abiyyi Ahmed arrabsitu uummanni keenya ummataan fayyuma qabaa hin jaasi. Teedii afroo Abiyyi gartee teedii afroo walleedhaan seenaa Minilik wallisu jira. Kun ammoo hojiidhaan gartee seenaa Minilik gadhaabu jira. Masaraa mangistii jaaree fi Aduwaa jaaree fi Minilik baasteeshin jee Minilik maarree jee Minilik hospitaali illee isa dura jira. Minilik seenaa isaa guututti gadhaabuuf jira. Ya Minilik brigade jee Minilik brigade isa isin fannoo jaaree seetanii Abiyyi jaaree bara fannoo harkaa fudhate malee.
abiyyi jaare milliq birgeedii namni jaaree gartee wayyaanee dho'isisuu ture abiyyi